ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hamma 4tti. Yesuus kun Masiihicha ta'uu isaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Isa dhalche sana namni jaallatu isa abbichatti dhalates immoo hin jaallata. Waaqayyoon yommuu jaallannu abboommi isaas yommuu goonu ijoollee Waaqayyoo jaallachuu keenya ni hubanna. Waaqayyoon jaallachuu jechuun abboommota isaa eeguudha. Abboommiin isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti. Sababii namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa mo'uuf ba'aa ulfaatoo ittiin ta'an. Humni ittiin biyyi lafaa mo'amu kunis amantii keenya. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa mo'uu danda'a. Kun sagalee Waaqayyooti. Meeshaan iddoo jirru ija keenya warra buufannee Waaqayyo abbaa keenyaa galanni siif haa ta'u. Bakka kanatti yaa Waaqayyo gooftaa sirraa akka dhageenyu dubbii kee yaa Waaqayyo gooftaa nutti dubbachuudhaaf waan walitti nu qabdeef saba kee yaa Waaqayyo hojjettoota kee iddoo garaagaraa jiran illee yaa Waaqayyo gargara kana saba kee walitti waamtee dubbii kee waan isaaniif laattu qabdaa maqaan kee haa ulfaatu. Ammas abbaa keenya gara keenya kottu nutti dubbadhu qalbii keenya barmeessa akka barannuuf nu gargaari. Hafuurri kee bakka dhaquun dhufaatti hojii haa hojjetu. Hojiin diinaaf karoorri isaa jaddaan seexanaa hundinuu bakka jiru haa rukutamu. Maqaa jaallatamaa dhalli gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Mata duree kana jalatti walii wajjin ilaalla. Ergaa Yohaannis inni duraa boqonnaan 5 lakkoofsa 1 kaasee hamma 5tti waliigalli ergaa cuunfaan dubbiin achi keessa jiru akkas jedha. Namni amantoonni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan amantiitti jaalalatti lammaffaa dhalachuudhaan amantii jaalala lammaffaa dhalachuu biyya lafaa mo'uu isa jedhu kana hundumaa wajjiniin amantoonni Yesuus Kiristoositti amananii jireenya qajeelummaa jireenya biyya lafaa mo'u keessa akka isaan jiraatan jiraachuu akka isaan qaban dubbata. Egaa erga akka jennee gara tuqaa tokko ilaaluutti deebina. Biyyi lafaa mo'amuu jedha kutaa kanarraa yommuu Yesuus Kiristoos Masiihii ilma Waaqayyoo namni biyya lafaa mo'uu danda'a jedha. Tuqaa yommuu itti goonu jechuudha. Yesuus Kiristoosiin abbaa kan jaallatu ilmas hin jaallata. Egaa jaalala kan qabu biyya lafaa mo'uu danda'a. Waaqayyoon hin jaallata jedhee nan jaalladha jedhee abboommii isaa kan hin eenne fedha Waaqayyoo raawwachuu waan hin dandeenyeef akka abboommichaatti jiraachuu waan hin dandeenyeef mucaa Waaqayyoo ta'uu hin danda'u jedha. Egaa namni biyya lafaa mo'u nama Waaqayyoof abboomamu ta'uu isaati lakkoofsa 2 irratti. Namni Waaqayyoof abboomamuuf abboommii Waaqayyoo eegu biyya lafaa mo'uu danda'a. Waaqayyoo kan jaallatu abboommii isaa kan eegu eenyu jechuudha? Mucaa Waaqayyooti. Inni akkasii kun immoo isa overcome gochuu danda'udha jechuudha. Isa bituu danda'u, isa abboomuu danda'u, isa mo'uu danda'udha jechuudha. Sababii namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa mo'uuf jedha. Ba'aa ulfaatoo ittiin ta'an. Maal jechuudha hiiki kuni? Namni tokko mucaa Waaqayyoo yoo ta'e biyya lafaa keessatti Waaqayyoof jiraachuun dhibaa miti, rakkisaa miti. Bara kan moofaattiyyuu Abrahaam fa'aa Waaqayyoof jiraatan. Addaamis jalqabatti Waaqayyoo wajjin jiraatee jedha. Waaqayyoo wajjin jiraachuun rakkisaa miti. Garuu akka itti hubannee fi akka namni itti sagalee Waaqayyoo hubatetu rakkisaadha malee Waaqayyoof jiraachuun salphaadha. Abboommii Waaqayyoo baachuun salphaadha. Ba'aa namni anaaf jedhee baatu salphaadha jedhe Yesuus Kiristoos malee ulfaataadha hin jenne. Anaaf jiraachuun rakkisaadha hin jenne Yesuus. Garuu biyya lafaa keessa jiraachuutu irra dhibaadha, irra rakkisaadha. Waanjoo kofuudhaa baadhaa ba'aa namni anaaf jedhee baatu ulfaataa miti jedhe Yesuus Kiristoos dubbateera. Egaa asan isin deebisa. Konteekstiin keessatti dubbachaa jiru kana sirrii matti understand gochuu qabdu. Inni irratti dubbadhu wangeela ergaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hamma 4 qofa irratti. Amma 5 qofa irratti. Achi gidduu naannofna ergaa achirra jiru kana qofa. Achirra dhaabadheetan gara itti na erguu dhaqee dubbadha jechuudha. Egaa kanaaf sirriitti hubachuutu isinirra jira. Overcoming is a word. Eenyutu biyya lafaa mo'a jedha gaaffiidha. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a jedhee dhuma irratti lakkoofsa 5 irratti Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaa namni amanu biyya lafaa mo'uu danda'a jedha. Amma nuyi amma misiraachoo kana kan biyya lafaatti himnuu fi Yesuus Kiristoositti amanaa jennee kan dubbannuuf biyya lafaatu isaan irratti mo'ee jira waan ta'eef. Namni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti hin amanne du'a jala jira. Dukkana keessa jira. Biyya lafaa jala jira. Garbicha biyya lafaati. Jireenya bara baraa of keessaan qabu. Du'a bara baraatu isa eega.
Kana kun moototaafis gurguddootaaf hangaa kamiin isa ta'u nama immoo ani lakkii gadi bu'aadha jireenya gadi bu'aan jiraadha jedhuufis inuma ta'a. Mootummaan Waaqayyo mootummaa nama hundumaati. Namni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti namanne Yesuus Kiristoos Masiihii ilma Waaqayyoo ta'uusaa namni namanne hundinuu dukkana keessa jira jennee lallabna wangeelli. Wangeelli keenya tokkoof tokko kanuma. Egaa namni biyya lafaa mo'uu danda'u nama ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos isa keessa buufatee laphee isaa keessa boqotee jirutu biyya lafaa mo'uu danda'a jechuudha. Keessumaa yommuu gara wangeela Yohaannisitti isin deebisu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 11 irratti inni gara biyya dhuunfaa isaa dhufee namoonni isaa garuu isa hin simanne warra isa simataniif garuu ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo argatan jedha. Ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti yommuu amannu calluma jennee miti. Mucaa Waaqayyoo taana jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya. Mucaa Waaqayyoo yommuu ta'an immoo waan Yesuus Kiristoos abbaa biraa qabu sana guutummaa guutuutti isa biraa qaban haala jireenya bara baraa qabna. Abdii jireenya bara baraa qabna. Namni ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti namanne dukkana keessa jira. Wangeelli nuyi lallabnuu fi waan nuyi walitti qabamneef kana proklaayim gochuuf. Lallabi keenya kana qofa. Yesuus Kiristoos qofa. Kanaaf Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jennee dhugaa baana. Haleluuyaa. Testimoonii akkasii kana hin jaallatu biyyi lafaa. Waan kun amma gaafa dubbannu warra amanan biratti jechootuma terminoloojii taraa wayii fakkaachuu danda'a. Akkas miti. Warra waan amannee jirruuf homaa seensi nu gochuu dhiisuu danda'a. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti yommuu jennu fudhanneerra, amanneerra, beenneerra waan ta'eef dhiibbaa uuma jennee yaadna. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jireenya namaa dukkana keessaa baasa jennee akka lallabnuuf Yesuus Masiihii ilma Waaqayyooti jennee akka dubbannuuf alanne. Dhugaaf dhugaa bahuufan aladhe Yesuus Kiristoos. Macaafa qulqulluu keessaa Phexroosiin yommuu ilaaltan Yesuus Kiristoos anaan eenyu jettuu jedhee yommuu gaafate bartoonni waan baay'ee jiran, namoonni waan baay'ee jiran, kaan Ermiyaas jedhanii, kaan raajota Kiyaa jedhanii, kaan immoo Yohaannis Cuuphaadha jedhanii wantoota baay'ee yommuu isaan jedhanii raawwatanii isinoo jedhee gaafate. Isinoo jennaan Simoon Phexros harka baasee ati Masiihii ilma Waaqayyoo jiraataati isa Waaqarraa dhufteedha ati jedhee yommuu inni dhugaa bahu kana jedhe foonni dhiigni beekumsi waan ati beektu akka fooniitti sitti mul'ifne kana abbaa gosa Waaqarraa si ibse jedheen. Obboloota akka keenya kana ta'uudhaaf akka keessan kana ta'uuf namaa ifuu barbaachisa. Ficciitiinsaa namaa ifuutu irra jira. Gara Kiristoos dhufuudhaaf namaa ifuutu irra jira. Namni utuu dhugaa hin hubatin, namni dhugaa utuu hin beekin, namni utuu Yesuus Kiristoos isatti mul'atin wangeela lallabuu hin danda'u. Utuu hin tuqamin namni danda'ee Waaqayyoon kadhachuu hin danda'u. Tarii namni gaafa hafuura Waaqayyoo fudhatu, sagalee Waaqayyoo fudhatu achi keessallee barsiisa dogoggoraa keessa lixa. Karaa garaagaraa qabaa badee ifannaa fudhachuu waan hin barbaanneef barsiisa dogoggoraa keessa lixuu hin danda'a namni isa miti kana jedhu. Garuu namni eenyullee Yesuus Kiristoosiin dhugaa bahuu kan hin danda'u, lallabuu kan hin danda'u, faarfachuu kan hin danda'u yoo hafuura Waaqayyoo isa gargaaredha. Nuyi warra Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti jennee dhugaa baatuudha. Haleluuyaa. Biyya lafaa eenyutu mo'uu danda'a? Ilaa akkas jedha. Biyyi lafaa niwukileerii yookaan immoo wantoota addunyaan kun oomishan amma jira miti meeshaa waraanaa jajjabaan kun jira. Kanaan mo'uu hin danda'amu biyyi lafaa. Kanaan biyya lafaa mo'uu hin dandeenyu. Biyyi lafaa kan itti mo'amuu danda'u amantii keenyaan jedha. Biyyi lafaa kan itti mo'amu mucaa Waaqayyoo ta'uudhaan. Waaqayyo yeroo hundumaa ijoollee isaa fi ijoollee biyya lafaa gidduutti garaagarummaa sagalee isaatii kenneera. Garaagarummaa sagalee isaatiitu jira. Ijoollee dukkanaa fi ijoollee ifaa gidduu. Nuyi ijoollee Waaqayyooti yommuu jennu sagalee Waaqayyootu nu bira jira. Nu bira sagalee Waaqayyootu jira. Ana bira amma sagalee Waaqayyootu jira. Isin bira sagalee Waaqayyootu jira. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Akkan jedha ka. Addana keessatti waan lama jira. Ijoollee Waaqayyoo fi ijoollee biyya lafaa. Mee waa'ee ijoollee biyya lafaan tuqaa gabaabaa tokko isinitti dubbadha. Ijoollee biyya lafaa jettanii barreessitanii jala muruu dandeessu. Ijoollee biyya lafaa. Asitti ijoollee lama wal bira qaba. Tokko ijoollee ifaa, tokko ijoollee dukkanaa. Tokko ijoollee Waaqayyoo, tokko immoo ijoollee biyya lafaa. Akkas jechuudha. Ilaa ijoolleen biyya lafaa ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Ija hojii isaaniitiin isaan beekna. Keessumaa Galaatiyaa boqonnaa 5:19 irratti argachuu dandeessu kana. Halalummaa, xuraa'ummaa, diinummaa, qoccolloo, qoricha namatti gochuu, waaqayyoolii tolfama waaqessuu,
hinaaffaa, dheekkamsa, ofittummaa, of tuulummaa hedduudha isaan. Warri kun ija hojii foonii jedhamu. Warri kun ijoollee biyya lafaa bira jiru. Ijoollee Waaqayyo bira garuu jiran. Kun nama bira jira taanaan namni akkasii ijoollee biyya lafaati malee ijoollee ifaa miti. Ijoolleen biyya lafaa ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Yesuus Kiristoos akka jedhe ija hojii isaaniitiin isaan beektu wangeela keessatti dubbate. Maal jechuudha? Kosorruun yoo jiraate jedhe xaxxanii achirraati ija harbuu ciruu hin dandeessan, waayinii ciruu hin dandeessan jedhe. Kosorruudha yoo ta'e ijuma kosorruu godhataa. Firiima kosorruu godhataa. Harbuudha yoo ta'e ijuma harbuu godhataa. Wayiniidha yoo ta'e ijuma wayinii irraa cirtuu jedhe Yesuus Kiristoos. Kanaaf warra biyya lafaa biraa gaarummaa eenyuun qabu. Ifi warra biyya lafaa bira jiru. Ifi nu bira kan inni jiru. Warri dukkana kee jiran garuu ifa isa dinqisiisaa kanatti akka dhufanii waamicha isaanii gochaa jiru. Baa dukkana gidduudhaa, baa firdii keessaa, deebi'aa jal'inaa fi cubburraa jennee isaanitti dhugaa ba'aa jirra. Wangeela kanaaf lallabna. Ijoolleen biyya lafaa warroota kanatu ija hojii fooniitu isaan bira jira. Ija hojii fooniitiin guutuudha. Lammaffaa gadhiisitti jiraatu. Jireenya gadhiisii jiraatu ijoolleen biyya lafaa. Faarsaa 73 tokko. Faarsaa 73 tokko. Iji isaanii coccoomoodha jedha. Hin gabbatan jedha. Baay'ee nama dhiba danarratti. Iji isaanii iyyuu coomaan furdatee jira danarratti. Ofii isaanii bu'aa isaanii eeggachuudhaaf warra dhalootaaf hin yaadne, warra garaa isaanii guuttachuu barbaadan, warra fedha isaanii guuttachuu barbaadan, waan ofii isaaniif qabaannaan kan dhalootaa isaanii ni bu'u, kan waldaa isaanii ni bu'u. Gatii baasuun gatii akka namni isaanii baasu barbaadu. Wangeelaaf gatii baasuun wangeelaan nyaachuu, wangeelaan dhuguu, maqaa Waaqayyootiin daldaluu, waldaa kiristaanaarraa dhimma qaban, biyyarraa dhimma qaban. Warri kun faarsaa 73 irra jiru. Warri akkasii kun jal'oota jedhaman, warra hawwasaan qofa guuttatan jedhaman. Isaan jedhe Daawit yommuun isaan ilaale nawween na'e jedhe. Nani naafe jechuu isaati. An akkasumaan itti dadhabee gatiin koo kanumaa jedheen boo'e jedha. Waaqayyoof jiraachuun akkasumatti si'a tokko akka jettanii beektu laata? Waaqayyoof jiraachuun kanumaayi. Waaqayyoof jiraachuun akkas nama godha ta'e jettanii beektu laata? Eeyyee nama jechisiisa biyyi lafaa. Isin garuu hin jedhina. Jabaadhaa. Waaqayyoof jiraachuun gatii qaba. Jireenya bara baraati. Qoodi isaa jireenya bara baraati. Qoodi isaa bara baraan mo'uudha. Biyya lafaa irrattis Waaqayyo gatii ijoollee isaa dhowwatee hin beeku. Biyya lafaa irratti gatiin ijoollee Waaqayyoo guddaadha. Garuu warri jalloonni yeroof coomu, yeroof gabbatu, yeroof fedha isaanii guuttatu, boodi isaanii garuu jedhe Daawit hallayyaarra jiraa jedhe miilli isaanii. Isaan jedhe akkuma lafa isaa barii fixeensa isa barii buufate yeroo aduun ba'u coolii gubaduuti. Akka marga isa ganama mul'ate galgala bariuti. Abdiin qabanii isaan. Egereen qabanii jedhe. Jalloonni egereen qaban obboloota koo. Mucaa Waaqayyoo ta'uun biyya lafaa nama moosisa. Egeree namaa kenna. Abdiitu achi keessa jira. Jireenyi ammaa inni dhufus achi keessa jira. Nama Waaqayyoo ta'uu keessa jira. Namni Waaqayyoo yeroo barreessu. Inni ijoollee Waaqayyooti. Ameen. Ilaa hubadhaa. Gadhiisitti jiraatu isaan. Ijoollee Waaqayyoo garuu gadhiisitti jiraatan. Gadhiisitti jiraachuun kan keenya miti. Namni Waaqayyoo akka argeen dubbatu. Firiideemii waan qabuuf. Amma waan fedha dubbachuu hin danda'a namni. Arrabi dhoowwaa waan qabu waan ta'eef. Garuu akkas miti namni Waaqayyoo. Akka jedha Yaaqoob yeroo dubbatu. Arraba ijoollee Waaqayyootti jira. Luugamatu itti jiraa jira. Luugama qabuu jira. Luugama qabu ijoollee Waaqayyoo. Akka fedhan hin dubbatan. Iddoo fedhan hin naqan. Didoo miti. Tolee jedhi jedhamni macaafa faarfannaa keessatti. Yaa saba koo na dhaga'i gad jedhi. Ati akka fardaaf gaangoo hin ta'in ani sin barsiisa ani sin gorsa. Karaa dhugaa beekuu sittan himaa jedhe Waaqayyo. Akka fardaaf gaangoo warra luugamitti hin jirre yoo luugamitti hin jirre harkifamuu hin dandeenye hin ta'in jedhe. Madaqi nama mucaa manaa ta'i nama qe'ee ta'i jechuu isaati. Nama qe'ee ta'i jechuudha. Amantoonni baay'een ammayyuu madaquu isaan barbaachisa. Disiipiliinii baay'ee qabaachuu isaan barbaachisa. Maachuriitiin hafuuraa hin barbaachisa. Waaqayyoo keessatti discipled ta'uun barataa ta'uun yeroo hundumaa. Waaqayyoo nu haa gargaaru obboloota koo. Addana keessa isa kana jira. Gadhiisitti hin jiraatan ijoollee Waaqayyoo. Cubbuun ijoollee Waaqayyoo biratti cubbuudha. Jal'inni ijoollee Waaqayyoo biratti jal'ina. Sobi ijoollee Waaqayyoo biratti soba. Kanaan ala waan biraan hin jiru ijoollee Waaqayyoo bira. Wangeela qofa. Dhugaa qofa. Kiristoos qofa. Isa dhaadhannoo isa Maartin Luuter jedhu sana.
Isa baay'ee namatti tolu sana. Wangeela qofa, ayyaana qofa, Kiristoos qofa. Isa ni jedhu amantii qofa. Baay'ee barbaachisaa. Wangeela qofa inni nuyi qabanne. Egaa gadhiisitti hin jiraatan ijoolleen Waaqayyoo abboomamoodha. Namni fedha Waaqayyoof jiraatu immoo jireenya bara baraa qaba. As isa taanu ittan darba. Akka jedha isaan kun kan biyya lafaati. Warri biyya lafaa kuni kan biyya lafaati. Warri ijoollee biyya lafaa kun kan biyya lafaati. 4, 5 irra jira. Waa'ee isaa kan biyya lafaa yaadu, waa'ee isa biyya lafaa dubbatu, waa'ee isa biyya lafaa namatti odeessu. Isaafis jiraatu. Biyyi lafaa isaan beeka. Waan sadii dubbata asirratti. Isaan kan biyya lafaati. Biyyi lafaa isaan dhaggeeffata. Isaanis kan biyya lafaa dubbatu. Si'a tokko nama dhiba. Amma waan isin dhageessan, iPhone isin harkatti baattan, miidiyaan nuyi dhageenyu, barreeffamoonni baay'een waa'ee waan biyya lafaa qofa. Inni nutti lallabus waa'ee isa biyya lafaa qofa nutti lallaba obboloota tokko. Na dhiba baay'ee. Iddoo kanatti isaan kan biyya lafaa waan ta'aniif waa'ee isa biyya lafaa odeessu jedha. Isin immoo ijoollee Waaqayyoo waan taatanii fi ijoollee Kiristoos waan taatanii fi biyyi lafaa isin dhaga'u jedha sagalee kana keessatti. Biyyi lafaa nu dhaga'u. Biyyi lafaa isin jibba jedhee dubbate Yesuus Kiristoos. Sababii biyyi lafaa isin jibbuuf isin ari'atuuf immoo qoodi isaa sababii isin kan koo taataniifi. Utuu biyyi lafaa anaan dursee jaallateera ta'e isin jaallata ture. Amma garuu duraan dursee anaan waan jibbee fi isin jibbuu isaatti hin dinqisiifatinaa. Ijoollee Waaqayyoo biyya lafaa keessatti kolfinee gammanne jaallatamnee jiraanne yoo jettan dogoggoruu keessan. Biyyi lafaa isin ari'ataa malee biyyi lafaa isin jaallataan nageenya. Sagalee Waaqayyoos miti kun. Biyya lafaa keessatti akka ormaatti jiraattu dhageenya. Eeyyee akkasi. Akkan jechuun hin nyaattan, hin dhugdan, mana hin qabaattan, hin barattan, hin milkooftan jechuu miti. Nuyi garuu qoodii keenya qooda warra biyya lafaa miti. Tarree jal'ootaa miti nuyi. Nuyi qoodii keenya Yesuus Kiristoosidha. Jireenya bara baraati qoodii keenya obboloota. Hubadhaa iddoo kanatti biyyi lafaa isaan dhagaa, biyyi lafaa isaan beeka, isaanis kan biyya lafaa dubbatu, isaanis kan biyya lafaa odeessu. Kan biyya lafaa waan ta'aniif. Nu garuu kan Kiristoos waan ta'eef waan taaneef waa'ee Yesuus dubbanna, waa'ee Yesuus dhugaa baana, waa'ee Yesuus Kiristoos lallabna jechuudha. Ittiin amma ijoollee biyya lafaa amma jedhee waa'ee ijoollee Waaqayyoo jettanii isin bira. Ijoollee Waaqayyoo jettanii boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Isaanii mana Waaqayyoo keessa ijoollee Waaqayyoo. Dhumni isaanii ijoollee Waaqayyoo ijoollee ifa. Kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Jecha kana akkasiin si'a tokko mediteet gootan hin barbaada. Nuyi kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Abbaa keenya safoonii isaa du'ee badu iyyuu ni abdannaa. Ani kana baluuti jennee waan manna miti. Isa nama gargaarre. Isa waan xinnoo nama gargaaru. Nu gargaara abbaan keenya eeyyee. Garuu hunda nama gargaaruu hin danda'u. Nu garuu hafuura abbaa jedhee waammatu hafuurichaan nu keessatti dhangala'ee jira Roomaa keessatti. Hafuura abbaa jedhee waammatu qabna. Hafuura Kiristoos isa nu keessatti dhangala'e. Waaqayyoon abbaa keenya jennee waammachuu dandeenya karaa Kiristoos. Kanaaf dubbii Yesuus nu dhiba. Dubbii Yesuus nu dhiba. Dubbii Yesuus nu ilaallata. Dubbii Yesuus nu ibsa. Nuyi ijoollee Waaqayyooti. Ijoollee ifaati. Inni kan biraan ijoollee ifaati. Ijoollee ifaa. Ijoollee macaafa kana keessatti ijoollee dukkanaa fi ijoollee ifaa jedhaman jiru. Ijoolleen biyya lafaa ijoollee dukkanaati. Ijoolleen Waaqayyoo immoo ijoollee ifaa jedhaman. Ijoollee ifaati. Ameen. Ifa keessa jiru obboloota. Namni ifa keessa jiru hin gufatu. Namni ifa keessa deemu ittiin dhiyu. Namni ifa qabu gufataa miti. Namni ifa keessa deemu nama lafa qaqqabataa deemu miti. Jireenyi ifaa jireenya Kiristoos. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis irratti akka jedhe ani ifa biyya lafaati. Namni ifa kana keessa adeemu immoo jedhe jireenya qabaataa malee dukkana keessa adeemu jedhe ifa sana keessa adeema. Utuu aduun jiru adeema, utuu biiftuun jiru adeema hin gufattani jedhe Yesuus. Anatti amanaa jechuu isaati. Utuu yeroon isinitti hin dhumin, yeroon fayyinaa amma, yeroon jijjiiramu amma, yeroon amanuu amma. Nu amma akka jennee dhugaa baana. Biyya kana keessattis bakka jiru hundumaatti. Yeroon fayyinaa bor miti amma. Obboleessa koo amma amani, amma gara Kiristoos kottu biyya lafaa keessaa bahi jenneetti himna jechuudha. Sagaleen kunis lafa dhaquutti dhiibbaa uuma. Ameen. Saba dhaggeeffachaa jirtan duwwaa osoo hin ta'in sagaleen kun qilleensa kanarratti biyya kanarrattis magaalaa Harar bakka jiru kana keessattis dhiibbaa guddaa akka nuumu waan beekuuf jedha. Yesuus Kiristoos isinii wajjin jira. Kutaa keessan hafuurri Waaqayyoo dhufee guuta obboloota. Dubbiin gooftaa Yesuus Kiristoos ani baay'ee natti tolu macaafa Ermiyaas irraa dubbiin koo jedhe Waaqayyo burruusa jedheen. Dubbiin koo ibidda jedheen. Dubbiin koo bil'aadha jedheera.
Sagalee isaa kana ajjuu waaqayyootu hojjeta. Yommuu lallabdan yommuu faarfattan obboloonni koo gaafa kadhataa turtan kan keessan miti waaqayyooti ittiin hojjeta. Faana jira waaqayyo dubbicha raawwachuudhaaf. Ani garuu dubbachuudhaaf qophaa'aa ta'utu narra jira. Hubadhaa iddoo kanatti ijoollee ifaati. Tokko 5 irratti akkasuma 2 8 ijoollee jaalalaati inni lammaffaan. Ijoollee jaalalaa aariifadheetan dubbadhee dhumarratti kadhadhee dhaaba. Ijoollee jaalalaa. Isa duraa Yohaannis 4:8 akkasuma 16 darbee 19. 4:8 irra dubbisuu dandeessu. Ijoollee jaalalaati. Namni jaalalatti hin jiraanne biyya lafaa keessa jira. Ani mucaa waaqayyooti jedhee namni nama hin jaallanne rakkoo keessa jira. Asumaan waamichan isinii godha. Nama jibbitanii, nama ajjini walitti gadditanii, nama muufachiiftanii yookaan immoo namni isin gaddisiisee jira yoo ta'e obboloota tokko bakka jiraattan jiraadhaatii battala kanatti dhiifama godha. Battala kanatti yookaan miiseejii barreessaa yookaan bilbila isinirraa fagoo jiru yoo ta'e miisii ittiin argatta yookaan immoo karaa ittiin argattan barbaadaati namoota sanaaf dhiifama godha. Ijoollee waaqayyoo ijoollee jaalalaati. Macaafa qulqulluu keessatti Yesuus akka jedhe dubbate isin jedhe yoo nama muufachiistanii isinitti dhaga'ame utuu aarsaa dhiyeessuu deemtanii yoo akka nama gaddisiiftan isinitti dhaga'ame aarsaa keechuma kaayitii dhaqi obboleessa kee taraarami ergasii kottuu aarsaa kee dhiyeessii jedhe aarsaan kee eddasii fudhatamaa jedhe. Amma namni nama jibbu namni garaansaa gaariin taane namni qalbiinsaa namatti hidhamee jiru ofumaa yeroo isaa guba. Ofumaa lallaba dhaggeeffadhaa ofumaa wangeela lallaba jedha malee kisaaraa keessa jiru. Ammas dhaqanii hojii ofii hojjetachuu wayya. Firdii jala jira already. Du'ee jira. Du'ee jira. Macaafa abboommii 10 keessaatii abboommii 5ffaanii maal jedha? Hin ajjeesinii jedha. Hin ajjeesin jechuun hiika gurguddaa 4-5 qaba. Hin ajjeesin jechuun dhiiga dhangalaasin jechuudha. Dhiiga dhangalaasin. Lubbuun baasin lammaffaan hin jibbin jechuudha inni biraan. Argitanii of hin ajjeesin jechuudha arfaffaan. Namni of ajjeesu, namni nama jibbu, namni dhiiga namaa dhangalaasu, argitanii namni nama hamatu wal qixxeedha. Equal. Egaa macaafa kana keessatti akka jedha namni nama jibbu hundinuu firdii jala jira jedha. Firdii jala jira. Firdii jala akka baanu nuti dubbata. Yesuus Kiristoos namni ilmi waaqayyoo namni hundumtuu akka fayyuu fi gara dhugaa beekuu akka dhufu malee namatti farachiisuudhaaf hin dhufnedha. Biyyi lafaa isaan akka fayyuu malee biyya lafaatti farachiisuuf hin dhufne Yesuus. Biyyi lafaa isaan akka fayyuu dhufe. Warri settaman guddeedan garuu firdii jala jiru. Egaa obboloota koo haasumattan isinitti nama jibbitanii jirtu yoo taatan yeroon keessan amma daqiiqaatu isin irratti lakkaa'aa jira. Kanaaf yeroon fayyinaa amma. Karaa ittiin jibba keessaa baatan qophaa'ee jira. Innis karaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef. Yeroo ammaa nan beekaan kiristaanota kan nama jibbu yeroo tokko hunda miti. Namoonni muraasi kiristaanota hin lallabu hin hojjetu. Namoota muraasa. Waaqayyoof hojjetu wangeelee lallabu. Waa'ee jaalalaa lallabu. Jaalalli ni naafu. Of hin tuudu. Lafa salphinaan dhaabatu. Yeroo tokko nu tarreessu. Waaqayyoo isa miti. Akka nu jiraannu malee akka nu barsiisan hin dhabne. Barsiisuutu hin ta'in akka nuti jiraannu barbaada waaqayyo. Jireenya keenya amantootaaf fakkeenya ta'edha Phaawulos Xiimotewosiif yeroo caalu. Fakkeenya akka nu taanu for the parables. Fakkeenya akka taanu barbaada waaqayyo. Kiristaanummaa dhugaadhaan waaqayyo laphee keenya habitu. Eeyyee namatti mul'achuuf miti. Wangeela lallabuudhaaf gara Kiristoos dhufuun barbaachisu. Beekamuudhaaf moo biyya lafaatti beekamuuf moo miidiyaa irratti beekamuudhaaf amanaa ta'uun hin barbaachisu. Wangeela lallabuun hin barbaachisu. Jaallatamuudhaaf wangeela lallabuun hin barbaachisu. Isammaa biyyooyyuu nyaatanii baala fa'aa nyaatanii beekamu namoonni amma. Baala fa'aa nyaatanii miidiyaa irratti beekamu. Biyyoo fa'aa nyaatanii. Beekamtiin akkasii baduusaa wayya. Waan namaan godhu obboloota tokko. Beekamtiidhaaf wanti hojjetan waan biraan baay'eedha. Wangeela jireenyaaf lallabnan. Beekamtiidhaaf miti. Yesuus Kiristoosiin firdii du'aa jalaa ba'a jennetti. Seexana jalaa ba'a du'aa jirtu. Wangeelli isa kana. Jibba keessaa ba'u. Ijoollee waaqayyoo ijoollee jaalalaati. Sirraa Yohaannis boqonnaa 4:8 irratti argachuu dandeessu. Du'a keessaa gara jireenyaatti darbu boqonnaa 3:14 akka jedha. Warri du'a keessaa gara jireenyaatti darban kuni tokkoffaani mucaa waaqayyooti sanyii waaqayyooti isaan. Sanyii waaqayyooti mucaa waaqayyooti. Mee asii gadiin dubbisadha. Daqiiqaa gabaabaa. Bila mana dhaggeeffadha. Warri du'a keessaa ba'an ijoollee waaqayyoo warri ta'an kun warri dukkana keessaa gara ifaa dhufan kun mucaa waaqayyooti sanyii waaqayyooti. Ergaa Yohaannis irraan dubbisa hunduma isaayyuu. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2:29 namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu mucaa waaqayyooti.
boqonnaa 3 lakkoofsa 8-9 namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Boqonnaa 4 lakkoofsa 7 namni jaallatu hundinuu mucaa waaqayyooti. Boqonnaa 5 lakkoofsa 1 Yesuus Kiristoos Masiihii ilma waaqayyoo ta'uusaa namni amanu hundinuu mucaa waaqayyooti. Boqonnaa 5 lakkoofsa 4 sababii namni mucaa waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa mo'uuf ba'aa ulfaatootti hin ta'an. Boqonnaa 5 lakkoofsa 18 namni mucaa waaqayyoo ta'e cubbuutti qabamee akka hin jiraanne hin beekna. Ilmi waaqayyoo isa hin eegaa inni hamaanis isa hin tuqu. Ameen. Haleluuyaa. 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 Sagalee guddaa tokko addana keessa jira. Inni hamaan isa hin tuqu. Inni mucaa waaqayyoo waan ta'eef inni hamaan isa tuquu hin danda'u jedha. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1-5tti ijoon isaa maal jenne? Believers in Jesus Christ can overcoming the world through faith and love. Sagalichi waan kana hundumaa of keessatti qabatee jira jechuudha. Amantoonni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan biyya lafaa mo'uu akka qaban karaa maalii? Amanuudhaan, jaalalaan, biyya lafaa mo'uudhaan warroota kana jechuudha. Faith, love, born of God, overcoming the world. Jechoonni kun hundumtuu addana keessa jiru baay'ee walitti ta'anii qe'ee tokko jechuudha. Mana tokko walitti. Booksii tokko. Haleluuyaa. Isin lammaffaa dhalattaniidha. Isin jaalalaaf waamamtan. Isin Yesuus Kiristoositti amanuudhaan warra jireenyaaf waamamanii biyya lafaa mootaniidha jedha sagaleen kun. Ameen. Tuqaa 3 qofatu na dura ta'a. Ergaa tokko jira. Akkas Waaqayyo ijoollee isaa warra ta'an kanaaf maal godhaa? Wantoonni mata dureen akkasii bal'aadha. Garuu konteekstii kana keessatti kanan dubbatu. Waaqayyo ijoollee isaaf maal godha jedhee matuun jalqabee fixuu dandeenya? Fixuu hin dandeenyu. Akkasuma hin dhumu. Mata duree waan hin dhumneedha waan ta'eef. Ani garuu konteekstii kana keessatti Waaqayyo ijoollee isaatiif jettanii jala murtu. Waaqayyo ijoollee isaatiif jenneetu konteekstii kana keessatti dubbanna. Ofii isaatiif dhufee isaan gidduu jiraata. Waaqayyo ijoollee isaatiif inni jalqabaa dhufee isaan gidduu jiraata. Zakkaariyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 akka jedha. Yaa saba koo gammadaa ililchaa dhufeen isin gidduu jiraadha. Yaa saba obboloota koo addanaan na dhaggeeffattanii Waaqayyo dhufee isin bira jiraata. Waaqayyo dhufee isin gidduu buufata. Waaqayyo mana keessan ijoollee giddi keessan gidduu dhufa. Dhimma keessan keessa dhufa Kiristoos Yesuus. Isin gargaara. Humna isinii kenna Waaqayyo. Haleluuyaa. Dhufee isin bira jiraadha. Zakkaariyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10. Lammaffaa humna isaatiin biyya lafaa akka mo'aniif isaan gargaara. Humna isaan ittiin biyya lafaa mo'an kennaaf jechuu dandeessu gabaabsitanii. Humna isaan ittiin biyya lafaa mo'uu danda'an kennaaf. Humni isaan ittiin biyya lafaa mo'uu danda'an kun egaa ilma isaati. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos nuu kennameera. Wangeela Yohaannis irratti yeroo dubbistan boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti ilmi isaa biyya lafaaf kenneera. Ilma isaa nuu kenne. Ilmi isaa kunis jireenya bara baraati. Boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Inni kan biraan isaan dura darbee lola. Isaan dura darbee lola. Isaayyaas 45 dubbisuu dandeessu. Waa'ee Qiroos. Danqaraa sibiila boorrajii nan caccabsaa nan hurreessaa balbaloota sibiila boorrajii siduraa nan bana jedha. Isaan dura darbee hin adeema mootiin isaanii jedha Milkiyaas 2:13 irratti immoo mootiin isaanii maal ta'a? Isaan dura darba. Sagaleen Waaqayyoo isin dura darba obboloota. Isin dura jira. Inni immoo balbala banaa fedha. Isaan dura darbee adeema mootiin isaanii jedha. Mootichi isin dura jira. Si'a tokko akkasin akka jettan hin barbaada. Jecha kana si'a 3 yaaduma keessan keessatti afaanii yoo jechuu baattan. Mootiin koo na dura jira. Mootiin koo na dura jira. Mootiin koo na dura jira. Inni Yesuus Kiristoosidha. Ameen. Mootiin isaanii isaan dura darbee adeema balbala irraa bana jedhama. Waaqayyo isaan dura hin bu'edha. Haleluuyaa. Waaqayyo isaan dura bu'edha. Jira Yesuus. Waaqayyo nu dura bu'a. Injettuu jecha kana sirrii deebitanii afurri Waaqayyo natti guuta fide. Waaqayyo na dura bu'a. Tokko. Waaqayyo na dura bu'a. 2. Waaqayyo na dura bu'a. 3. Yesuus Kiristoos jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Si dura bu'a Waaqayyo politiko. Boleessa koo si dura bu'a. Waaqayyo na dura bu'a. Akkati jettuun barbaada galgala kana. Eeyyee amma xumuruuf hin deema lallaba kana. Garuu waan tokko akka duumessaatti dhufee laphee korra boqota. Waaqayyo nama dura bu'a. Waaqayyo ijoollee isaa dura bu'a. Gaafa Waaqayyo nama dura bu'u immoo galaanni diimaan ni hidhama. Yerikoon hin jijjiga. Warri Fariyoon hin dhidhimu. Argitanii mootiin warra ani jirra jedhan Waaqayyo dura dhaabatanii hin beekan. Waaqayyo gaafa nama geggeessu ulfinaan nama geggeessa obboloota. Biyya ormaa kana keessatti bakka jirtu kanatti
challenge baay'ee qabaachuu dandeessu. Challenge isin bira jiraachuu danda'a. Wantoonni isin qoran jiraachuu danda'u. Fayyaadha. Haalota keessa jirtani Waaqayyo garuu isin dura bu'a isiniin jedha. Kanuma ergaa keessan fudhadhaa. Waaqayyo isin dura bu'a isiniin jechaa jira. Halleluuyaa. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Waaqayyo isin dura bu'a isiniin jedha. Milkiyaas boqonnaa 2:13. Mootiin isaanii isaan dura bu'a. Isaan dura bu'ee adeema. Balbala irraa baneedha. Danqaraa sibiilaa irraa hurreessadha. Irraa caccabsadha. Ameen. Sirraa caccabsee bana gooftaan balbalicha bana Yesuus Kiristoos. Yeroo isin sirraan cabsade balbalicha nan diiga balbala spiritual doors isa jedhamudha. Nuuf amma kan inni hojjetu balbalaani waan baay'een isin cufamee jiraachuu dhiisuu dandeessu amma foonii. Yaa garuu isa hafuuraatiin Waaqayyo jedhu isinirraa caba. Hin caba isinirraa ameen. Hin caba boleettee isinirraa. Nam ba'a jedhee ofirratti dubbatu hin baatu. Sagalee kanaan nama baasuu qaba jira Waaqayyo. Nama baasuu qaba jira. Foonumaan iyyuu bakkuma jirtu kanaayyuu wantoota isin marsanii jiran keessa yommuu isin baatan nan arga. Raajaan Toordiyaa namoota lama yommuu isin baatan nan arga. Dhalaa tokko shamarran tokkoo fi dhiira tokko hafuurri gooftaa gara koo fida. Haaleluuyaa hin baata ameen hin baata. Wanta isin marsee sirratti ijaaramee jiru dallaa sitti ijaaramee jiru gooftaan Yesuus Kiristoos diigeera mana keerraa diigeera sirraa dallaa du'aa dallaa dhukkubaa dallaa seexanaa isa ormi sirratti ijaara kana keessaa maa waan dandeessu warroota si qabanii jiran gidduudha sin baasa sin jira Waaqayyo hin baata ameen hin baata manni kee hin ba'a hafuurri kee hin baata sin jira hafuurri goofticha kanaafan dubbadha irra deddeebi'ee haaleluuyaa ilaa dhaggeeffadhaa tuqaa lamaan tokko dubbadheenna tuqaa lama duwwaan duratti hafa akka jira isaan jedha haalota isaanii gararraa kan dhaabatu Waaqayyoodha jedha. Waaqayyo ijoollee isaatiif haala isaanii irra dhaabata. Waaqayyo haalota isaanii gararraa iddoo isaanii gararraa waan isaan yaaddessu gararraa dhaabata hafuurri Waaqayyo dhufe. Dubbii baay'ee natti toluuf ani jaalladhu. Macaafa qulqulluu keessa seera uumamaa boqonnaa 28 yeroo dubbistan Waaqayyo jedha Yaaqoobiif dhufee masalaalii yookaan immoo yaabbannoo dhaabe jedha. Yaabbannoo dhaabeetti dubbate inni dhagaa boraafatee ciise. Iddoo kana dhaalan godhee sii kenna. Iddoo dirra ciiftu kana kan keeti kun jedhe Waaqayyo. Lafi dirra ciiftu kun baqataa taate dhagaa boraafatee iddoo ni ciisutti. Baqataa ta'e obboleessa jalaatu ni baqatu. Lafi dirra ciiftu iyyuu kan keeti jedhe Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri Waaqayyo akkas. Lafa dhattan hundumaatti jedhe Waaqayyo. Hin dhaaltu jedhe. Mataa taatu jedhe. Lafa jirtan kanatti Waaqayyo ayyaana isiniif laatu. Haboo isiniif laatu Waaqayyo. Asteer bakkuma jirtutti macaafa qulqulluudhaan dubbistan ayyaana argatte. Mootuu taate simboo argatteedha. Waaqayyo gaafa simboo namaa kennu namni akka arge nama nabaaru. Namni akka arge namatti hin dubbatu. Ayyaana argadhaa lafa jirtan kanatti bakkuma jirtanitti ayyaana gaafa argattan hin kabajamu. Manuma jirtan keessatti isin kabajamu. Nama baay'eef dubbiin galgala kana akkas ta'a. Ilaa dhaggeeffadhaa. Nama baay'eef akkasan godhadha Waaqayyo. Yeroo kabajamu geetiiti. Ameen. Warri naannoo kee jiran si kabajuu jalqabu jedha Waaqayyootu. Ameen. Jira Yesuus Kiristoos. Dubbiin kun akkasi. Si kabaju. Warri si dhaga'uu didan si dhaga'uu jalqabu jedha Waaqayyo. Dubbii kana amma yeroo baay'ee waan hin qabneef asuma keessa fudhadhaa ergaa keessan. Warri si didan kun si dhaga'u. Bakkuma waan ati nan salphadhe jettee yaaddu kanatti hin ulfaattaa si jedha Waaqayyo. Hin ulfaatta yeroo ulfaachuu keeti tokkolleetti kun. Warri si marsanii jiran kana booda immoo situ ta'aa situ malaa jedhu. Mootiin Yoosef dhaqee hidhee mana hidhaatti darbate. Abjuu hiikuudhaaf immoo isuma barbaade gaaf tokko. Gaafa dhufu abjuu isaa sirriitti gaafa inni hiikeetti himu akka jedhe. Kun bara beelaati. Amma bara quufaati bara beelaa torban dhufa. Ilaa amma kanaaf waan ati gochuu qabdu midhaan amma ol kaayyennaan mootiin taa'ee ilaaleeti. Kun nama barbaada. Kun ogeessa barbaada. Kanaaf immoo simattaa'e. Amma kaayyoon koo isa waan hin ta'iniif ergaa waan achi qabuuf ani ariifatee isinitti himu. Ergaan achi keessatti ani barbaadu tokko kanaaf simatu malaa kan jedhudha. Kanaaf nama malu ani hin qabu simatu bulchuu danda'a. Simatu ogeessaa abbaan mul'ataa si'ii sagaleen koo kan hiike si'ii har'aa kaasii dubbiin galagalu battalumatti mana hidhaa kee abee battalumatti immoo muudame. Waaqayyo biratti si'a tokko piroosesiin jedhamu hin hojjetu Waaqayyo biratti. Asii mana hidhaati ba'ee asitti immoo muudamsa fudhate battalumatti. Abzaatti taa'e yeroo tokkotti maqaa Yesuus Kiristoosiin galmeen keessan ilaalamu. Murtiin keessan galagalu ameen. Daqiiqaatti amma hidhama amma immoo abbaa aangooti daqiiqaatti. Yesuus Kiristoos akka godhee dubbii nama baay'ee galagalchee ulfinaan nama dhaabu qaba. Isiniif ta'a kunis. Isiniif ta'a.
Isaan dhufee haalota isaarra dhaabate. Haala namaarra dhaabata Waaqayyo dhufee. Rakkisaa keessan irra dhaabata Yesuus Kiristoos. Jireenya bara baraa isaaniif kenna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 23. Hafuura isaan ittiin mo'an isaaniif kenna. Hafuura mo'ichaati. Inni dhumaa isa kana. Hafuura akkamii? Hafuura mo'ichaa. Daani'eel hafuura Waaqayyoo waan qabuufi namoota hundumaa keessaa hin caaleedha. Hafuurri Daani'eel irra ture hafuura caalaa isa godhe. Hafuura caalmaa, hafuura caalu Waaqayyo isiniif laata. Eeyyee isa qabdu. Dubbii kana walitti qaba jecha tokkoon. Dubbichi biyya lafaa mo'uu warri danda'an ijoollee Waaqayyoo qofa. Warra Yesuus Kiristoositti amanan qofaadha. Namni ilma Waaqayyoo of keessaa hin qabu. Ammallee dukkana keessa jira. Ijoollee Waaqayyoo qulqullummaatti qajeelummaatti jiraatu. Amantiitti jaalalatti deddeebi'u. Lammaffaa warra dhalatanidha cubbuu keessa hin jiraatan. Qulqullummaatti jiraatu cubbuudhaan cubbuudha jedhanii deddeebi'u. Isaaniif immoo Waaqayyo ofii isaanitti dhiyaatee isaan gidduu jiraata. Humna isaaniif kenna. Isaan dura darbee adeema. Diinota isaanii irraa lola. Haalota isaanii irra dhaabata. Jireenya bara baraa isaaniif kenna. Hafuura isaaniitti immoo bara baraaf isaaniif kenna. Innis ilma isaa Yesuus Kiristoos. Ijoollee Waaqayyoo jireenya bara baraa harka keessaa qaba.